Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya akkam jirtu? Kun qophii nam jabaa keenya. Sirboota kaaseta ofii isaatii 8 nama hojjete. Sirboota lakkoofsaan hedduu ta'an walaloowwan sirba lakkoofsaan hin beekamne weellistoota Oromoo danuuf gumaacheera. Daqiiqaa muraasa keessatti dandeettii walaloo sirba maddisiisee barreessuu danda'ullee ni qaba. Nama miira isaa cufa walaloon ibsatu, gameessa, gamnummaan isaa, qaruuxummaa fi dandeettiin isaa nama ajaa'ibu. Walaloowwan sirboota inni barreessu dandeettii qalbii namaa booju'anii qeerqidanii nama keessatti hafu. Yeedaloo ofiif baasa. Sagalee bareedduun sirbee qalbii namoota hedduu keessa jira. Dhalootaa dhalootatti hojiin isaa darbee kan nama hin nuffisiisnee fi namallee hin jibbisiisne. Har'aa boruu ammoo kan minya adeemu hojii miidhagaa inni hojjetedha. Seenaa buleessaa fi gameessa aartistii fi gaazexeessaa raadiyoo afaan Oromoo Muqaadishoo duriiti. Weellisaa fi ogeessa muuziqaa, wadaleessaa fi qabsaa mirgoota namoomaa akka ta'e seenaan qophii nam jabaa keenyaarraa aartist Abdii qophee irratti fuulleeffata. Dacheen Oromoof Oromiyaa biyya goototaa fi hayyotaa, biyya jaalalaa fi madda qaroominaa akka taate Harargeen ba'aa ganda isheetii keessatti onaa dadaritti bara 1939 Abdii qophee keessummeessite. Baras ayyaanni muuziqaa Oromoo fi walaloon wallee Oromoo isarra buufatee ayyaantummaa aartiin dhaalamee sansakkaan isaa achi keessatti utubamee dhalate. Maqaan Abdii kan warri baaseef Abdul Wahab Muhammad Yusuf waggaa ta'u. Qopheen kan mogga'eef ammoo yeroo muummee barnoota seenaa waggaa lammaffaa baratu sababa mootummaa Haayila Sillaasee irratti fincila kaaftan jechuun Yuunivarsiitii Finfinnee irraa ari'ame Abubakar Muusaa waliin raadiyoo Hararitti kontiraataan qacaramuun qophii afaan Oromoo qopheessuu eegalanitti uummanni maqaa masoo kana moggaaseef. Namni raadiyoo Harar keessa hojjetaa ture hundi maqaa qophee jedhamuun hawaasa biratti waamama. Dhageettii hojii isaaniitiin ammoo dinqisiifannaa guddaa argataniiru. Maqaa qophee jedhamu kanaanis waamamuuf dirqamaniiru. Namni biraan hedduun maqaa qophee jedhamu kana ni qaba. Garuu namoonni maqaa qophee kanaan waamaman hundumtuu obbolaa miti. Kunis qophii afaan Oromoo jechuun Somaaliyaa irraa darbaa tureen uummata hamileessaa abdii itti horaa waan tureef abdiin yeroo dirrirawaa turee fi mootummaa dargiin hidhamaa, gidirfamaa fi cunqursaa mormuudhaan kokkee garboonfataa waliin wal qabaa ture. Yeroo hidhaa dhaabeettis hidhaa dhaabbii olii gadi socho'uun namootatti dabalamuu hin dandeenye. Yeroosittis manatti ol deebi'uudhaan walaloo sirbaa barreessuutti gadi taa'e. Garuu walaloon Abdii qophee wallee qofa miti. Walaloon Abdii falaasama, seenaadha, siyaasa, duudhaa fi jiruuf jireenya uummata Oromoo maraati. Abdiin nama sammuu isaa keessatti yaada tokko falaasee deebi'ee yaaduma sana wajjin wal morkuun injifate ammoo yaada injifataa sana uummata isaaf dhiyeessuudha. Jalqabarratti dhiyeesse ammoo keessa deebi'ellee bukeessuudhaan wantoota wal maddii qabee Oromoo bohaarsuuf bashannansiisu. Siyaasaa fi dinagdee isaa, jaalalaa fi hawaasummaa isaa hojii isaatiin nama lallabaa turedha. Abdiin nama jaalala hidhee deebi'ee walaba baasuudhas. Takka immoo namoota yeroo harka qaban nama waliin nyaatanii yeroo tokko ammoo nama gatan dugda garagalfatanii gaduma taa'ee itti walaleessa. Egaa Abdii qophees walleessaa, barreessaa, walaloo sirbaa, tapha meeshaa muuziqaa, qorataa seenaa Oromoo fi mul'isaa eenyummaa Oromoo jedhamuudhaan Oromoota mara biratti jaallatama. Inumaanuu nama Oromoof dhalate, Oromoof jiraatee du'e. Dhaloonni ammaa maqaa isaa wal harkaa fuudhee dhalootaa dhalootatti hojii isaa bubbutee daddabarsaa jira. Dhugumas ammoo seenaan gootaa yeroof awwaalamu yookaan yeroof dagatamus dhaloonni soqee baasee addunyaatti mul'isa. Weellistoota Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa aartii Oromoo guddisaa turan cina goota seenaan isaa baay'ee hin leelleffamne kanatu jira. Yaadate mugeetii abjuuna mul'ata
Gadate mugeti abjuna mulata wandamne nurige barbadu fulkata arkisutinjira marazinarara. Abdii Qophee weellistoota Oromoo gameeyyii hawaasa biratti beekamtii qabanii fi kan amma lubbuun jiranii fi kan lubbuun darban walaloo sirbaa barreessee lakkoofsisaa haga tilmaamamuuf beekamuu hin dandeenyetti gumaachee jira. Artistoota gameeyyii akka Alii Birraa, Bitoo Kabbadee, Aloo Daawwee, Adam Haaruun, Hirphaa Gaanfuree, Qamar Yusuf, Abdii Ibraahim, Almaas Tafarraa, Kadir Said, Raayaa Abbaa Maccaa fi Usmaayyoo Musaa Fa'iif akkasuma immoo kanneen akka Eebbisaa Addunyaa Fa'iif wallee sirboota bifa addaatiin walaloo miidhagaa ta'een laatee akka isaan sirbaniif gumaacha mataasaa baateera. Weellisaa Abbitoo Kabbadaaf Abbitoon kaaseta guutuu qabatee Abdii biraa deemuun kan ofii dhiisee kan Abdiin qopheesse kaaseta tokko guutuu sirboota Nugusuu Taamiraat irra deebi'ee sirbi hundasaa hojjete. Sirboota kana Abdii qopheesse sirbeera. Yaanni koo gama keetii ka jedhuu fi Arraagessi Wallaggaa gama biraan Allaattiin Dirree Dawwaa Askottu Asan Jiraafaa halkan guyyaa ciiseensi yaadaa kan jedhan sirboota isaa hunda Abdii Qopheetu barreesse. Gama keetii yaanni koo sibira gama koo deebilee ajaa'illee bira ogaraan obsadamee duuba maaliin dara duuba maaliin dara. Magonde bile jalale bira ogarano sadame dubamarintara Raayaa Abbaa Maccaa namni dhugaadhaa kamii akeekkadhu naa himi jechuun kaweellise. Abdii Qophee yaada namoomaa keessa taa'uun amala namaa qixeessee barreesse. Raayaa Abbaa Maccaa ni yeedaleesse. Yeroo namni akka garaasaa ta'uu fi duduttis gaduma taa'ee walaloodhaan namni dhugaadhaa kami akeekkadhu naaf himi addan wallaale malee naan galle hundinuu nama ennaa miilaan deemu hin beeksisu eenyummaa isaa maaliin adda baafanna deebii naaf kennaa jechuun gaaffii gaafata. Dhibee dhibdee isaa uummata qoratee hin dhiisne fala ka'aa jedhee Oromoo gaafata. Namummaan hiika kam qaba jechuun gaaffii dhaloonni darbaa dhufa gaafatu deebii eenyu akka deebisu hin beekamne gaaffii haarawaa yeroo hunduu itti jijjiiree haaraa isa taasisu gaafata. Maal kana qofa Abdii Qophee chubaayeen qabaa lixa biiftuu tirraa dhaamsa koo gahiin Oromoo tamaraa jechuun Adam Haaruuniif walaloo barreessee haalli inni ittiin tokkummaa gubbaaf godaa dugaleessaaf bahaa tokkummaa Oromootiif aarsaa walaloon barbaadu kakkennaa ture isa.
baay'ee Adam Harumiin ka sirbame malee walaloo kana abdii qopheetu barreesse jedhee namni yaadu muraasa. Garuu namni kun walaloo kana isatu barreesse. Jaalala dhugaa mi'ooftuu jechuun kan abbitoof barreesse weellistoonni afur itti darbuun weellisaniiru. Baroota qaxxaamuranii ammas hawaasa biratti jaallatamummaa guddaa qabu. Har'allee borillee haa ta'u waan sirba kana caalaa mi'aawu ni argama laata. Alii Birraanfaas ragaa isa guddoodha. Qabsoo hidhannoof gaafa abdiin bosona seenee akkas jechuun wallee ajaa'ibaa qalbii nama butu ka Abdii Ibraahim Faarkaa fuudhanii weellisan walaloof yeedaloodhaan mijeesse gurra uummataan ga'e. Hidhatarraan yaa hidhannoo sinnaaraa atin dhufinnatu dhufee si ilaala jechuun kallattii qabsoo akeeke. Mataa isaa qabsoo bosonaa keessa cuube. Hidhatarraan yaa hidhannoo sinnaaraa yaa hidhannoo sinnaaraa atin dhufinnatu dhufee si ilaala yaa hiriyoo halaala. Sirna Haile Sillaasee amma Addaawaayitti walaloo inni barreesse dhaamsa dabarsuun haalli inni itti dhiyeessaa ture sammuu dhalootaa keessatti ragaadha. Osoo amma lubbuun jiraates kan ammaa xiinxalee walaloon sirbaan aanjessee dhageettiidhaaf tolchee qopheessuun fayyaalessummaa siyaasaa fi maraatummaa siyaasaa haala amma itti jirru lafa kaa'uun isaa hin oolu ture. Abdii Qophee gitaaras dhahataa sirba mataa isaatiin sirba. Sirboota hedduus kan gumaache bara itti maallaqni xiqqaan walleedhaan argamutti ture. Almaas Tafarraa kaaseta sirboota 10 qabdu keessatti walaloo Abdii Qophee kenne hedduudha. Kanneen akkasiin dubban weellistoonni sirba isaa sirban arrallee afaan baasanii ni dubbatu. Weellisaa Kadir Seed gama isaan walaloo sirba isaa inni barreessee kenneef miidhaginaa fi minyaa'ina isaa raajeffachaa ragaa ba'aa ture. Almaas Tafarraas bifuma kanaan bara 2002 afgaaffii miidiyaa Oromoo irratti taasisteen ragaa ba'aa turte. Qamar Yusuufiif Finfinnee iyyaa Finfinnee ka jechuun inni weellise huba qoonqoo taatee dhugaa ol baasuu fi galliqimsuun kumaatama ka dhibdeetti ta'e. Abdii Qophee gaduma taa'uun Finfinnee yaa Finfinnee madda burqaa jenne kan waaqni nuuf kenne ansirraa fagaachuun hin taane Finfinnee jechuun walaloo ajaa'ibaa fi dinqisiisaa kana barreessee kenne. Qamar Yusuufis ammoo yeedaleessee sammuu namaa cufa keessa kaa'e. Maal kanaan qofa raawwata sirboonni Qamar Yusuuf hedduun isaa harkaa fi kophee Abdii Qopheetiin barreeffaman. Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, Finfinnee, yeah Finfinnee, madda burqaa jenne kan waaqni nu kenne ansirraa fagaachuun nama taane Finfinnee. Weellistoota jaallatamoo fi mimmiidhagoo kanneen akka Haimad Kabraa, Alii Shabboo, Abdii Habiib, Ibraahim Baadiyyaa fa'iif haga kaaseta guutuutti barreessee kenneera. Alii Birraafis sirba gammachuun fedhii marare kan inni Amaariffaan sirbuu fi waa maalli nu dhibee jennee bitaan mirgaa kan jedhu fa'aa isatu barreessee kenneef. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I
got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? Knock the roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. You make a Andi shee mul'ataa Hirphaa furee faayis walleewwan isaan ittiin jaallataman haga ammaatti sammuu Oromoo mara keessa ittiin boqotan kabarreessee kenne Abdii Qopheeti. Adnaan Muhammad burtukaana bilchoo jedhee walle inni weelliseef oduu dharaa dhugoomsitee jarjarteetu nama deessite jechuun kan inni weellise Abdii Qopheetu barreesse. Burtukaana bilchoo yaa kafanoo jiru. Burtukaana bilchoo yaa kafanoo jiru. Maala kana nyaata seera beeniru. Maala kana nyaata seera beeniru. Yoo taatee taate yoo itaale hafte. Yoo taatee taate yoo itaale hafte. Harka taafii dhabaa ogumaa rakkatee. Harka taafii dhabaa jirumaan jirti. Nooma deemaa guyyaa nooma deemaa yaadni ho'itu jechisii ka deemaa. Nooma deemaa guyyaa nooma deemaa yaada kiti jechisii ka deemaa. Kana malees sirba Usmaayyoo Musaa Haacilaawu jedhu Usmaayyoof barreessee kennuun alatti yeroo Usmaayyoo mana hidhaadhaa ba'es waltajjii sirbaa qopheessuun sirboota miidhagoo Usmaayyoon kaaseta isaa keessatti dhiyeessee haala ajaa'ibaan yeedalees barreessee kenneef. Artist Amalmaal Abaateefis sirba ishee afaan Oromoo san Kashaggooyyee jedhu walaloo sirba isaa haalaan cululeessee miidhagsee itti kenne. Isheenis sagalee ajaa'ibaa sanaan shaggooyyee lafa keessa. Sirba eebbisaa addunyaa Oromummaa lallabuu fi qoma Oromootti sabboonummaa biifu kan Ormi ittiin Oromummaa isaa beekkatee Oromummaa irraa fagaatu. Lagummaa isaa sammuu Oromiyaa irratti akka inni dhiibuu hin dandeenyeef kan inni ittiin ofirraa qolatu. Sanillee Abdii Qopheetu barreesse. Oromoodhaa kan beekan. No hembetamnu alagadaani no Oromoodhaa anu beekani no rabaansoba no gabroomsani laamu arraba hay no gowomsani. Sirbi inni qamariif kenne Oromiyaan mootii moototaati jedhee jaalala Oromiyaaf qabu waloon ibsellee kan dagatamu miti. Kana malees yeroo Jarman naqee deebi'e Oromiyaan yoomuu hayyuun keessaa deemee biyya doofaa taati biyyuma keenya teenyee obsine biyya keenya bilisoomsina jechuun daadhannoo baqattummaa balaaleffatu dhalootaaf kaa'e. Abdii Qophee weellisoota Oromoo qaqqaalii
jajjaboo fi mimmiidhagoo hojiin isaanii haga irratti sammuu Oromootaa mara keessa jiruuf walaloo fi yeedaloo barreessee laateeraaf. Ofii isaatiifis walaloo fi yeedaloo barreessuun gaazexeessummaa dabalatee walleewwan ajaa'ibsiisoo fi mimmiidhagoo sirbee jira. Jaalalaan kan guutame dinagdeen Oromoo kan keessatti ilaalamu, siyaasni Oromoo ka darbe kan ittiin yaadatamu, ka ammaa akkamittiin akka hubatamu, ka fuulduraa immoo akkamiin akka xiinxalamuuf dhaloonni egeree maal gochuu akka qabu sirboota raaganii fi fuulduree akeekan barreessee sirbees ammoo sagalee isaan lafa kaa'eera. Bareeda uumamaan qabdurra dabalatee mudhii shubbii miidhagsuun dandeetta hidhattee sabbata handaraan hayaamee dabalatee. Sirboota akka bareedduu baadiyyaa lookoo magaallee jedhaman kan sammuu namaa harkisee jaalalaan bitee qalbii namaa rarraasu sagalee miidhagaa kiilolee saniin jaalalaa fi miidhagina faarsee nama ajab jechisiiseera. Bareedduu baadiyyaa lookoo magaallee, bareedduu baadiyyaa lookoo magaallee, argee dama'eetiin naan bal'alee. Shamarran hundinuu miidhagootaanillee kan qalbiin haguutee harkaa qabdu malee kennaaf caaltee hundaa lookoo magaallee. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dhandhamne jechuun haala itti abbi ta'uu kabbadeefaa sirbaniin alatti bifa biraatiin isaan dursee ka sirbeellee sammuu namaa keessaa yeroo hunda kirrisa. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dhandhamne ikoofaaya caaltuu ikollee kammamne nin dhufaa faayadoo faaya isa onnee waadini ramsannee. Bifa unkaan siitan namootee onnee tooboo jitee kan obbalchiifatee seenaa gammachiisaa isa kasabatee akkamiin hin hafaa sina ilaalchattee. Jaalala dhugaa mi'ooytuu kan wajjin dadhabnee ikoofaaya caaltuu ikollee kammamee nin dhufaa faayatoo faaya isa onnee waasini ramsannee. Si qobaadha caaltuu si malee hin jaallanne jechuun kan inni weellise abbi ta'uun ammoo jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dabarsine jechuun harkaa fuudhee weeddisee nugusuunis faana isaan sirba abbi ta'uu kana cululeessee Oromoof ol kaa'e. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatamiin taaya caaltuu fageenyaan na dhoowwee. Weellisaa Abdii Qophee hireen guuttee fi aartiin Oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa isheen irra geessee jirtu carroomee ijaan arguu baatus gumaachi inni dhuunfaa isaan taasisaa ture hiriyaa hin qabu. Kaayyoon inni hidhatee kaafii tures walleen akkasuma aartiin Oromoo haala amma itti jiruun guddatee arguu ture. Sanas inni arguu baate hojiin isaa jiraatee dhaloonni akka seenaa isaa ol kaasuuf gumaacha taate. Abdii Qophee boolla itti hawwaalamullee iddoo dhokotaa dardaritti akka qotatu sababuma walaloo sirbaa barreessuun haala dinqisiifannaa fi ajaa'ibaa ta'een namootaaf kenne haala siyaasaaf dinagdee jaalalaa fi safuuf duudhaa Oromoo lallabuuf akka addunyaan dhageessuuf hojiin walaloon hojjechaa ture
dirqii fi dirqisiifamni bittaa lagaatiin irratti ta'aa ture waan dagatamu miti. Kanas galmeen seenaa isaa haala nama ajaa'ibuuf nama dinqisiisuun lafa ka'ee jira. Gootonni Oromoo danuun haala suukkanneessaan ajjeefamaniiru. Abdii Gophee ammoo boolla itti awwaalamullee dadaritti akka qotatuuf garboonfataan kokkee isa qabaa ture. Sana hundumaaf Abdii Gophee harka illaan didee dunuunfatee cichoomina isaa agarsiisuudhaan fuulduratti dhaloota waamaa egeree Oromiyaaf Oromoo raagaa wallee isaatiin addunyaatti beekamaa hojiin isaa dhalootaaf akka darbuuf gumaacha baataa alagoomsee fira ofitti aansee hojii isaatiin ammoo qalbii Oromoo butee sammuu Oromootaa keessatti hagaarraa akka jiraatu godhate. Abdii Gophee weellisaa waloo fi loltuu abaa'oo durii ture. Qabsoo hidhannoof bosona seenes haala nama ajaa'ibuun hirmaannaa inni qabsoo hidhannoo keessatti baataa tures gahee leencaati. Bar tokko otoo lubbuun jiru boolla itti awwaalamu akka qotatuuf yeroo dirqisiifame sanallee seenaan galmee isaatii haala yaaddessaaf yaaddoo ta'een kaa'ama. Har'a Abdiin lubbuun hin jiru. Lubbuun isaa addunyaa kanarraa akka godaante waggoota 18 irraa dura. Siidaan yaadannoo dhaabamee fi jiraachuu baatus seenaan Abdii Gophee haala inni itti sirba Usmaayyoo Musaa keessatti seenaa dhaabbataa jedhee kan inni barreesse akka inni sammuu namaa keessatti siidaa barabaraan jiraatu dhaabbatuuf isa taasise. Jireenya isaa gara boodaatti sababni ijoon mana hidhaa Shawaa Roobiit keessatti reebame dhukkubsachuu, lubbuu dhabuu fi kaayyoo isaa ganamaa akka ture milkoowwan Abdii Gophee itti dhiyeenyaan beekan ciniinnatanii dubbatu. Jireenya isaa guyyaa tokkollee jiraatee kan hin beekne Oromoof jiraachuu fi hojii Oromummaa mul'isuuf qabeenyaa fi beekumsa Oromoon qabu bifa walleef walaloof meeshaa muuziqaan addunyaatti mul'isuuf kan boqotee hin beekne osoo naaf darba jedhee hojii dhuunfaa isaatiitti hin obbaafatin hojii sabaaf boqonnaa dhabee lubbuun isaa dabarte. Roorrisni alagaa haalaan ammaatus garaan itti jabeeffamee haalli inni itti jiraachuu dhorkamu isatti heddummatus Abdii Gophee walaloon sirbaan waan dubbatu hin dhabne. Jechoonni guyyaa tokkollee itti hankaakanii hin beekan. Bitee gara feeti jechoota qindeeffata. Jechoonnis sagadanii isaaf abboomamu. Qalamni isaas yeroo hunda mirgisa. Guyyaa tokkollee qalamni isaa dheebotee hin beeku. Jechoota baduuf qarree gahaan qotee barreessa. Bilchinni walaloo sirbaa inni barreessu ammallee barootatti qaxxaamuranii akka dhaggeeffatamaniif hojiin dandeettii isaa akka lallabamaniif gumaacha ba'aniiru. Walaloon sirbootaa inni barreessu dandeettii qalbii namaa booji'uu qabu. Yeedaloon ofiif inni baasu sagalee inni harkisee bakkeetti ifoomsu qalbii namoota hedduu keessa kirrisuudhaan Abdii Gophee nama iyyafachiisu. Yeroo lafarra jiraataa turetti mul'ata har'a qabatee weellistoota durii Oromoo fi kan ammaa kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Daawit Mokonnin, Settiinaa Abbaa Duulaa fi kanneen biroos mana isaa kan magaalaa Finfinnee baay'ee dhiphoo taate keessatti da'oo goda hambaa seenaa aadaa fi aartii Oromoo ta'uun dadhabee nuffe osoo hin jedhin buufata ta'ee gargaaraa akka ture seenaan jireenya isaa ragaanii ba'a. Abdiin weellistoota akka kanniisaa Mootii Argeetti ganda inni keessa jiraataa ture naannoo Ruufaa'el jedhamu san qubatan keessummeessaa barsiisaa aadaa fi duudhaa Oromoo akka isaan kunuunsaniif isaanitti kudhaamaa walaloo fi yeedaloo sammuu isaaniitti cuunfaa haalli inni itti aartistoota Oromoo walitti qabaa ture haga har'aatti ni yaadatama. Koree qindeessanii buusii mataa isaanii walitti qabachuun socho'uudhaan gumaacha karaa qabsiisuun hojii aartii Oromoof wallee Oromoo har'aaf daandii soqaa turan. Muktaar Usmaan, Haayiluu Kitaabaa, Umar Salomaan, Adam Haaruun, Ilfinash Qannoo, Muhammad Sheekaa, Haloo Daawweefaa kaasuun fakkeenyummaaf gaarii taati. Weellistoota Abdii Gophee walaloo sirbaa barreessee hedduu keessaa Adam Haaruun waa'ee Abdii akkana jedhee wayita dubbatu dhaga'uu caalaa waan garaa nama moogessu hin jiru. Yeroo baay'ee kanneen dubbatan dubbii isaaniitiin yookaan yaadatamu ta'e Abdiin Insaayikiloopiidiyaa Afaan Oromooti jechuun BBC Afaan Oromootti himee ture. Walaloo inni barreesse gannoota 31 ol booda Oromoodhuma biratti xiinxalamee hiika argatee ka jedhan
gadi fageenya walaloo inni barreesse xiinxalanii wayita ibsan walaloo sirbaa ayyaana kootu bade moo hiree kootu jallate foon kootu foon na lagate alagaa filate jedhee walaloo inni yeroo barreesse haga ammaatti illee kanuma jirudha namni walaloodhaa kana. Kuusaan aartii Oromoo Abdii Qophee biyya adeemee biyya Jarman naqee xiqqooma ture deebi'e garuu yeroo as deebi'utti jechoota inni dubbate keessaa an biyya koon yaade Oromiyaan yaade Oromiyaan Oromoo qofa qabdi ani dudda koottan ijoollee kiyyaaf qota ijoolleen kiyyas asheeta nyaatu jechuun maatiitti abdii horaa ture har'a garuu namni ijoollee isaa bakka isaan jiran garagalee ilaalaa jiru hagamtu jira laata gaaffii nama hundaati bittaa lagaa mormaa cunqursaa waliin kokkee wal qabaa qabeenya Oromoon qabu wallee fi walaloo lallabaa haga lafa kana irra lubbuuf afuurri isaa waliin jirtutti guyyaa tokko illee nuffee jiraatee hin beeku sagalee waraanaa caalaa duula bahee injifatu jechoota sammuu diinaa rukutanii burkuteessan facaasanii dhiiga bakkee raafan kanneen garaa diinaa bobeessanii lammii qabbaneeffachiisan walaloo fi yeedaloodhaan raagee haga har'aatti jechoota jiraatoo sammuu namaa keessa kaa'e guyyaa tokko illee kana anatu godhata jedhee ofii isaatiif waan hojjetetti boqotee hin beeku namni hojjetu haa hojjetu jedhee aartistoota buleeyyii har'aaf karaa agarsiisaa ture jiraatee jiraachise weellisee weellisiise seenaa hojjetee fakkaatota isaa of duuba hiriirsise galmee seenaa irratti maqaa isaa gootummaa fi hayyummaan barreeffate guyyaa waamicha rabbii fuula rabbiitti godaane diinni gootaa fi hayyuu Oromoo kolaasuu fi ajjeesuuf rafee hin bulle ija isaa keessa abdii qophee galfate kun jiraachuun qabu inni yoo dhabame aartiin Oromoo ni dhabama jechuun guyyaadhaa guyyaatti sa'a gara saayitiitti oltee bultee isaa ba'aa fi gala isaa gaaduu eegale diinni yoomiyyuu rafee hin bulu gaafa abdiin nama ganna 60 ture sana umrii maanguddummaatti ji'oota 8 hidhanii garafanii gochaa xiinsammuu isaa miidhuu fi haala inni ittiin dandamatee jiraachuu hin dandeenye irraan ga'an mana hidhaatti mana yaalaa seenuus irra dhorkan ni dhukkubsate ergaa hedduu dhukkubsatee wallaansa gahaa dhabee booda waggaa 18 har'aa dura lubbuun isaa bara 2004 keessa fuula rabbiitti bakka irraa dhuftetti godaante hojiin inni hojjete guyyaadhaa guyyaatti baraa baraatti dhaloota dhalootatti darbanii jiraatu walleewwan amma ordofaa turre seenaawwan amma abuurree wal yaadachiisaa turre hundumtuu seenaa Abdii Qopheeti walleewwan inni barreesse yeedaloo fi walaloo inni keessatti hirmaate hundumtuu dhalootatti jiraatu Abdii Qophee du'aan addunyaa kanarraa darbus seenaa inni hojjete hojii inni dhalootaaf ol kaa'e bara baraan ni jiraatu maarree kabajamtoota daawwattoota keenya namjabaa keenya irraa waan baay'ee akka baratan abdii guddaa qabna dhaloonni ogummaan haa guutamu seenaa gootaa hordofee faana gootaa haa bu'u jecha qophii namjabaa keenya irraa asuma irratti gudunfina qopheessee kan isiniif dhiyeesse ani Lalisaa Alamuuti qophiilee FiB afaan waliin yeroo gaarii nagaatti